Kongirensiin Federaalaa Oromoo naannoo Oromiyaatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu akka qabu hubachiise. Mootummaan tarkaanfii fudhatuun lubbuu namoota nagaa hedduu gaaga'aa jiraachuu Kongirensiin Federaalaa Oromoo himee jira. Gabaasa dabalataa Maammaffaan Taalletu sirriitti hima. Kongirensiin Federaalaa Oromoo ibsa kaleessa baaseen wal waraansi naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru daran hammaatee uummanni Oromoo xiyyaara waraanaa fi dirooniin qeensaa gubataa ilmaan isaa gara jabinaan boombii fi rasaasan waxalamaa jiru jedhe. Humni aangoo mootummaa qabatee biyyan bulcha jedhaa jiru rakkoo siyaasaa furachuu dhabuu isaatiin nan furadhe yoo jedhe immoo qawwee qofaan jechuun humnoonni isaa namoota nagayaa irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachaa ajjeesaa manaa fi midhaan irratti gubaa kaan buqqisaa jiru jedhe. Kana biras darbee maqaa tarkaanfii farra riphee loltuu jedhuun humnoota naannoo Amaaraa faannoo jedhamee beekamu dabalatee humnoonni adda addaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Oromiyaan ala ijaaramanii mootummaan deeggaraman kan baay'atan yoo ta'u humnoonni kunis ajjeechaa namoota nagaa irratti bal'inaan bobbaafamanii jiru jedhe. Akkuma waliigalaatti miidhaan kallattii baay'eedhaan uummata Oromoo irra gahaa akka jiru hubachuun kaafaawwan ibse. Akkuma waliigalaatti miidhaan kallattii baay'eedhaan uummata Oromoo irra gahaa akka jiru hubachuu kaafaawwan ibseera. Dhiheenya kana naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti haleellaan lammiilee nagaa irratti kallattiin humnoota mootummaa fi kan naannoo Amaaraa faannoo dabalatee gaggeeffamaa jiru hammaatee jira kan jedhe kaafaa'oon. Bultiiwwan 14 ji'a onkoloolessaa keessa qofam waliigalatti namoonni nagaa lakkoofsan 120 ol gara jabinaan ajjeefamuu hime. Onkoloolessa 5 bara 2015 godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti humnoonni Amaaraa faannoo jedhaman kan mootummaan deeggaraman Oromoota nagaa 30 kan ajjeesan yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun humnoonni kun onkoloolessa 9 bara 2015 godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda Xiggee jedhamutti lammiilee Oromoo 8 haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiru jedhe Kongirensiin Federaalaa Oromoo. Humnoonni mootummaa namoota haleellaa kanarraa nu baraaraa jechuun isaan bira dhaqanii kadhatan irratti dhukaasa banuus ibseetu jira. Haaluma wal fakkaatuun onkoloolessa 9 bara 2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Qarree Heexoo jedhamutti haleellaa diroonii humnoota mootummaatiin raawwatameen daa'imman dubartoota fi manguddoota dabalatee namoonni nagayaa 14 ajjeefamuu eereem haleellaa kanaan manneen jireenyaa fi manni barumsaa manca'uu ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun onkoloolessa 12 bara 2015 godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Agalootti akkasumas onkoloolessa 13 bara 2015 godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti haleellaa xiyyaaraa waraanaa MiG-29 jedhamuun raawwatamee lammiileen nagaa ajjeefamuu himee jira. Onkoloolessa 13 bara 2015 immoo godina Shawaa Lixaa aanaa Cophii ganda Bakkee Oofuu jedhamutti haalatti gaafatamummaa hin qabneen haleellaa diroonii humnoota mootummaatiin raawwatameen daa'imni umurii 7 fi 10 haadha daa'imaa manguddoo akkasumas qaama miidhamaa gurriin dhageenya dabalatee namoonni nagaa 38 ajjeefamanii jiru jedhe kaafaa'oon. Haadha daa'imaa Alamituu Jaagamaa daa'ima umriin isii gannaa 10 qabbanee tasfaayee fi qaama miidhamaa Tujaaraa Dabal Jabeessaa jedhaman bakka qonnaa isaaniitiin osoo oomisha boqqoolloo sassaabbataa jiranuu kan gara jabinaan ajjeefaman keessa jiraachuu eeree jira. Walumaa galatti mootummaan aangoo qabatee jiru dirqama nagaa uummataa eegsisuu bahachuu dadhabuu bira dabreem humnoota isaatii fi humnoota isaan deeggaraman waliin ta'uun diroonii fi xiyyaara waraanaa fayyadamee ajjechaa uummata nagaa irratti bobba'ee jira jedhe Kongirensiin Federaalaa Oromoo. Ajjechawwanii fi dararaan uummata Oromoo irra gahaa jiru akka ukkaanfamee hafus haala qindaa'een odeeffannoon akka hin baane godhamaa jiraachuu kan ibse kaafaa'oon kun yakka dhala namaa irratti raawwatee fi seera addunyaatis kan cabsedha jechuun addeesse. Uummanni addunyaa dararaa daangaa dabre uummata Oromoo irratti mootummaa biyyan bulchaa jira ofiin jedhuun gahaa jiru akka beeku kan gaafate kaafaa'oon miidiyaaleen addunyaa fi jaarmiyaaleen mirga dhala namoomaa dhimma kanaaf xiyyeeffannaa akka kennan gaafatee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii keessumattuu gumiin nageenya addunyaa dhimma kanarratti hatattamaan akka mari'ateem qaamolee bilisa ta'aniin ajjechawwan kunneen akka qoratamanii humnoonni sarbama mirga dhala namaa kanarratti hirmaatan akka seeran gaafataman kallattii akka kaanis gaafatee jira. Jaarmiyaaleen siviilii biyya keessa fi alaa kan mirga dhala namaa fi miidiyaaleen Oromoo gocha gara jabinaa kana saaxiluun uummataaf akka sagalee ta'an Kongirensiin Federaalaa Oromoo waamicha taasisee jira. Mootummaan waraana Oromiyaa keessatti adeemsaa jiruun namoota nagaa fixuurraa akka of qusatu rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa hubachiisan. Uummanni nagaa diroonii fi haleellaa humnoota lafoo mootummaa irraa gahuun dhumaa jiraachuu eeranii hawaasni addunyaa dhimma Oromiyaaf xiyyeeffannoo akka kennuu qabu himaniiti jiru. Gabaasa dabalataa Hechaan dhiyaata.
Laboomni ibiddaa waraana kaabaa waggoota lama dura eegaleen haleellaan diroonii fi rookettiiwwan gurguddoon seenaa waraana Itoophiyaa keessatti kan jalqabaa ta'aniin adeemsifamaa ture. Gareen gamaa fi gamanaa nagaa wal gaafachuun eegaluu isaanii uwwisa miidiyaalee addunyaa argachuun ijoo dubbii ta'aniiti jiru. Waraanni Oromiyaa naannoo waggoota afurii lakkoofsee garuu inumaayyuu guyyaa guyyaan hammaataa dhufe. Mootummaan si'a hedduu yeroo gabaabaaf naaf kenna waraana bilisummaa Oromoo nan balleessaa jechaa ture. Har'a waraana bilisummaa Oromoo waliin waraanatti jira. Loltoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin waraanatti jiran yeroowwan garagaraatti waraanichaan injifachuu dadhabuun namoota nagaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jechuun ajjeesuun oduu guyyaa guyyaan dhagahamudha. Amma immoo haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamu loltoota lafoo bira darbeem gara dirooniidhaan jumlaatti fixutti ceeheetii jira. Kana irratti waan obbo Fiqaaduu Tasammaa kana dura jedhan qurxummii balleessuuf galaana gogsuun dirqama jedhan santu yaadatama. Guyyoota afran darban kana keessa godinaalee Oromiyaa Wallagga Bahaa Aanaa Nunnuqumbaam Shawaa Xaanaa Meettaa Walqixxee fi Cobitti haleellaa diroonii raawwatameen lubbuun ilmaan Oromoo akka baalaatti harca'eetii jira. Bakkeewwan biraa Oromiyaattis haleellaan qilleensarraa raawwatamuu fi namoonni nagaan miidhamuu ragaaleen ni mul'isu. Dhimma kana ilaalchisuun rogeessi siyaasaa Walaaboo Jiloom injifannoon dirooniitiin dhufu hin jiroom qotee bulaa shororkeessuun haadholee fi daa'imman Oromoo ajjeesuutiin mootummaan fudhatama argatus hin jiraatu. Itti gaafatamummaan isaas layyoo miti jechuun yaada isaa marsaa hawaasummaa irratti ibse. Bifuma wal fakkaatuun hayyuun federaalizimii fi qondaalle biltsiginnaa duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaam toora marsaa hawaasummaa isaanii gubbatti yaada barreesseen Shawaa Lixaa Cobitti haleellaa dirooniitiin namoota nagaa hedduun dhumuu hime. Itti dabaluun Dr. Milkeessaa Miidhagaam Meettaa Walqixxeetti lakkoofsi namoota dirooniin ajjeefamanii dabalaa jira. Hanga ammaatti lubbuun namoota nagaa 50 olii akka darbeem odeeffadhee jira jedhe. Yakki waraanaa kun seera addunyaatiin kan gaafachiisu ta'uu fi mootummaan haala mijataa hin taanee fi amansiisaa hin taane keessatti haleellaa dirooniitiin riphee loltoota haleeluuf yaaluun isaa tuffiinni uummataaf qabu harkisiisa kan jedhe Dr. Milkeessaan yakka hammaataa kana ijji addunyaa akka arguuf namuu sagalee ta'uu akka qabu dhaamaniitii jiru. Ogeessaa fi gorsaa seeraa kan ta'an obbo Booressaa Bayyaan marsaa hawaasummaa isaanii irratti hima gabaabaa barreessaniin haaluma kamiinuu namoonni meeshaa maleeyyiin ajjeefamuu fi dararamuun faallaa seera addunyaati jedhaniitii jiru. Gaafatamaan qunnamtii hawaasaa ABO kan ta'an obbo Lammii Gammachuus haleellaa diroonii godina Wallagga Bahaa Aanaa Nunnuqumbaatti raawwatamuu fi lubbuu lammiilee nagaa hedduu darbuu ibsaniitii jiru. Bakkeewwan haleellaa diroonii raawwatamaa jiru hundatti tajaajilli neetworkii fi ibsaa waan dhabamsiifamaniif ragaaleen akka hin baane taasifamaa jiraachuun Oromiyaa miidiyaan neetworkii jiraattota irraa odeeffachuun gabaasaa turuun isaanii yaadatama. Odeeffannoo dabalataan dhaqqabaa jiruunis namoota haleellaa dirooniitiin madaa'anii hospitaala seensifaman hedduun bakka yaalaa argachaa jiranitti qaamolee mootummaatiin eegamu odeeffannoon akka hin baane taasifamaa jiru jedhu maddeeni. Hanga ammaatti haleellaa dirooniitiin aanaalee miidhaman kan godina Shawaa Lixaa fi Wallagga Bahaa ilaalchisee mootummaan federaalaas ta'ee naannoon sagalee dhokfachuu filateetii jira. Odeeffannoon namoota haleelichaan miidhamaniin yeroo ammaa kana hospitaalaa fi buufataalee fayyaa jiranii argachuuf biiroo fayyaa godinaa Shawaa Lixaa fi hospitaala riifaraalaa Naqamtee qunnamuuf yaalannitu goone hin milkoofne. Haleellaa xayyaaraa waraana nammaleessaa yookaan diroonii Itoophiyaa keessatti raawwatamuun gaaga'amni lubbuu namaa fi qabeenyaa irra gahaa jira. Mootummaan Itoophiyaa diroonii biyyoota alaa irraa gargaarsaa fi bittaan kan fide Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo Itoophiyaa gara kaabaatti ammoo humnoota Tigraay ittiin adamsuuf. Garuu haleellaan diroonii mootummaan raawwataa jiru namoota nagaa fixaa jira jedhamuun mormii cimaan mudataatii jira. Tibbana naannoo Oromiyaatti haleellaa dirooniitiin kan dhume uummata nagaa ta'uu namoonni ijaan argan himanii jiru. Ammas gabaas dabalataa itti aanee dhiyaata. Mootummaan Itoophiyaa wal waraansa adeemsisaa jiru irra aanuuf Chaayinaaf gamtaa Emireetota Arabaa irraa xayyaara waraanaa nammaleessaa yookaan diroonii Wingilongi 1 Turkiyyee irraa ammoo Baayiraktar TB2 Iraan irraa Mohajer 6 gara biyyaa galchuun maqaa finciltoota haleeluutiin lammiilee nagaa fixaa jira jedhamuun komatama. Waraana Itoophiyaa waggoota lamaaf Tigraay keessatti waggoota afuriif ammoo Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa federaalaa fi warra isa tumsan gama tokkoon dhaabbachuun warra isa irratti fincilan waliin wal waraanaa jiraniin mootummaan federaalaa diroonii Chaayinaa Wingilongi 1 hammam diroonii Iraan Mohajer 6tti diroonii Turkiyyee Baayiraktar TB2 hammam diroonii Dubai Vertical Take Off and Landing'itti dhimma itti bahaatii jira. Chaayinaan xayyaara waraanaa nammaleessaa Wingilongi 1 kan misaa'ila TL2 Air to Ground Missiles jedhamu hidhatum mootummaa Itoophiyaa gargaarte jedha marsariitiin Oryx. Gamtaan Emireetota Arabaa ammoo meeshaalee waraanaa 120mm mortar jedhamuun diroonii Vertical Take Off and Landing akkasumas diroonii Wingilongi 1 jedhaman Itoophiyaaf kennuun waraana Itoophiyaa irraa qooda fudhachuu isaanii marsariitiin dhimma haleellaa qilleensaa irratti hojjetum Oryx gabaaseetii ture. Iraan ammoo diroonii waraanaa Mohajer 6 fi misaa'ila yookaan bombii
M15 Precision Guided Munition jedhamu tarkiin diroonii waraanaa Bayraktar TB fi bombii yookaan misaa'ila maamaalii yookaan ammoo Smart Macro Munition jedhamu hidhatuun waraana waliin Itoophiyaa keessatti wayita hirmaatan mootummaan Itoophiyaa immoo diroonota biyyoota kanneen irraa argate lammiilee nagaa biyyattii keessatti haleellaa irratti raawwataatii jira. Dirooniiwwan kunniin waraana Itoophiyaa keessatti hirmaatuun isaanii madaala waraanaa waliin Itoophiyaa jijjiiruu qofa osoo hin taane cabiinsa mirga namoomaa hamaa hordofsiisuu keessatti shoora olaanaa taphatanii jiru jedhameeti himama. Hidhannoo xayyaara waraanaa nammaleessaa yookaan diroonii Chaayinaa, Tarkii fi Iraan Ameerikaan dorgomuuf hidhattoon Itoophiyaan hidhattee lammii ofii ittiin fixaa jirti jechuun ogeeyyiin dhimma walitti bu'iinsaa qoratan ni ibsu. Akka marsariitiiwwanii fi gabaasaaleen garaagaraa mul'isanitti bara 2021 darbe keessa Itoophiyaan lola finciltoota wajjin adeemsaa jirtuuf xayyaarota waraanaa nammaleessaa biyyoota garaagaraa irraa galchiteetii jirti. Marsariitiin Orex gabaasa amajjii 6 bara 2022 qabatee baheen Itoophiyaan diroonii Chaayinaa Wingilong 1 baay'inni isaanii 9 ta'an, diroonii Iraan Mohajer 6 lamaa fi diroonii gamtaa Emireetota Arabaa Vertical Take Off and Landing jedhamuun kan helikooптera fakkaatuun hedduu gara biyyaatti galchite jedha. Itoophiyaan baatii fulbaanaa bara 2021 keessa diroonii Wingilong 1 baay'inni isaanii 3 ta'an Chaayinaa irraa kanneen biroo 6 ammoo baatii sadaasaa bara 2021 keessa gamtaa Emireetota Arabaa irraa walumatti diroonii abbaan qabeenyummaa isaa Chaayinaa Wingilong 1 9 gara biyyaa galchite. Akka gabaasa marsariitii kanaatti dirooniiwwan waraanaa abbaan qabeenyummaa isaa Chaayinaa Wingilong 1 jedhamuun lola Itoophiyaa irratti qooda fudhachuuf hamma baatii sadaasa bara 2021tti gara Itoophiyaatti galan 9. Dirooniiwwan waraanaa nammaleessaa gamtaa Emireetota Arabaa sadaasa bara 2020 yeroo waraanni Finfinnee Maqalee jidduutti jalqabu irraa eegalee Finfinnee tumsuun adda waraanaatti hirmaataa turan jedha gabaasni kun. Mootummaan Itoophiyaa daangaa fayyadama meeshaalee waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ka'ee darbuun xayyaara waraanaa nammaleessaa balaafamaa fayyadamuun lammiilee nagaa hubaatii jira. Tibbana haleellaa diroonii aanaalee cobiin meettaa walqixxee Gindabarat Faantaallee fi Nunnuu Qombaatti raawwatameen lubbuun namoota danuun darbuun dhibbootaan kanneen lakkaaman miidhamaniitii jiru. Haleellaa Shawaa Lixaa aanaa meettaa walqixxaa magaalaa Minaaree jedhamutti onkoloolessa 20 bara 2022 raawwatameen miidhaan lubbuu namaa fi qabeenyaa irra gaheetii jira. Onkoloolessa 23 bara 2022 Shawaa Lixaa aanaa cobii ganda bakkee hoofuu bakka addaa Qaalee jedhamtutti uummata walgahii ta'aa jiru irratti haleellaa raawwatameen lubbuun lammiilee nagaa 70 ol darbuun 112 ammoo miidhaa cimaaf saaxilamaniitii jiru. Iddoowwan haleellaan diroonii itti raawwataman jedhaman keessaa kan biraa ammoo godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuu Qumbuu magaalaa Adareeti. Kanaanis lubbuun namoota nagaa darbeetii jira. Dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiin waraanni tibbana Oromiyaa bakka garaagaraatti raawwatameen lubbuun namoota 150 olii darbe jechuun onkoloolessa 20 bara 2022 fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessanii jiru.